Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan dhugee maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaan afaan uumama isaa hundumaatiin qulqulluu kan ta'e abbaasaa qulqulluu kan ta'e hafuura qulqulluu wajjin yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa guyyaawwan muraasa duraa maalummaa fi of eeggannoo qulqulluu qurbaanaaf taasisuu qabnu kan jedhuun eegalle amma ammaatti kutaawwan 3 ilaalleetu jirra. Kutaawwan 3 darbaniin maalummaa fi barbaachisummaa akkasumas faayidaa qulqulluu qurbaanaa. Itti aansinee immoo namni qulqulluu qurbaana kanatti hirmaachuudhaaf fudhachuudhaaf yeroo dhufu dursee of eeggannoo akkamii maal raawwachuu akka qabu. Kutaa 3ffaa irratti immoo kadhannaawwan yeroo qurbaana fudhachuudhaaf dhiyaannu taasisuu qabnu akkasumas battaluma fudhannetti kadhannaa taasisnu isaan kanadha amma ammaatti ilaallee kan dhaabbanne. Egaan guyyaarraas isumatti fuudhaan of eeggannoo qurbaanaa ergaa fudhanneedhaan booda taasisuu qabnu kan jedhuun kutaa 4ffaa guyyaarraa kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma guyyaawwan darbanii har'as nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa feyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo jalqabumarraa kaasnee ibsaa akkuma turre barumsi kun irra caalaan isaa waa'ee of eeggannoodha. Sirna kamiidhaan qulqulluu qurbaanatti dhiyaachuudhaaf erga dhiyaannee boodas immoo maal raawwachuu qabna kan jedhu kallattii Waaqayyo gooftaan keenya jaallatuudhaan dhiigaaf foon isaa fudhannee jireenya bara baraadhaaf akka nuuf ta'uudhaaf waan ta'eef kaayyoon keenya of eeggannoowwan kun ammas sodaachisuudhaaf namoonni akka isaan baqataniidhaaf osoo hin taane of qopheessinee yeroo fudhannu kallattii gooftaan keenya jaallatuudhaan dhiigaaf foon isaa nyaannee jireenya bara baraa akka ittiin dhaalluufidha. Kanaaf qulqulluu foonii fi ulfaataa dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma fudhanneen eegallee maal taasisuu qabnaa kan jedhu kutaa kanaan haala kanaan ilaalla. Dhiigaaf foon gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fudhannee kallattiimaan qulqulluu jennee kutaa darbeen kan kaasne kadhannaa sana erga raawwannee booda bakka nuuf kenname bakkuma dhaabbachaa turre jechuudha. Dursine bakka sanatti deebineetu afaan keenya uffataan shaffanachuudhaan qabannee dhaabbannaa jechuudha akka fudhannee deebineedhaan. Asitti saballi kan dhugamu amma miti. Sabala sarkumatti qabanneetu dirgatiin bahee waanta jiruudhaaf dirgatiin erga xumuramee booda jechuun luboonni qulqulluu fooniif ulfaataa dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos namoota guyyaa sana qorroban hundumaadhaaf kennanii yeroo isaan gara maqdisitti deebi'an saballi kan dhugamu yeroo sanadha. Yeroo sana sabala kan dhugnu amma sanaatti garuu afaan keenya qabanneetu dhaabbannaa. Afaan maaliif shaffanannaa? Tokko wantoonni biraa akka isaan nutti hin seenne dhiigni foon gooftaa keenyaa ammuma nyaannee dhugnee kan jirru waan ta'eedhaaf akka inni nutti hin seenneedhaaf wanti biraa tarii
balali'uudhaan kanneen dhufan ta'uu danda'u, wanti biraas ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo akka tasaas immoo yeroo keessa keenyaa qilleensi gaafa ba'u sanas akka bakkeetti akka hin baasneedhaaf sanaaf qabannee dhaabbanna. Sabala erga dhugnee booda immoo sagantaawwan jiran hundumaa hordofuu dandeenya teenye. Yeroo kana luboonni nagaan galaa jedhanii yeroo isaan lallaban suuta jechuudhaan osoo namoota duukarra waliin dhiibiin suuta jennee mana kiristaanaa keessaa ba'uudhaan bakka Dejje Salaamii yoo jiraate yookiinis wanti ittiin afaan hiikkatan bakka kennamutti deemnee afaan hiikkannaa jechuudha waan ta'e qammasuudhaan kana booda afaanii fi dubbachuun odeessuun kana booda ni eeyyamama. Asirratti nyaata fuudhatanii nyaata mataa fi nyaata foonii jechuudha qabatanii mana kiristaanaa keessa jiruun hin danda'amu. Namoonni baay'een dogongora kana ni raawwatu. Kun sirrii miti. Nyaata foonii qabatanii mana kiristaanaa keessa seenuun sirrii miti, hin danda'amu, dhorkaadha. Kanaafuu bakka Dejje Salaamitti ba'uudhaan bakki isaa kan qophaa'etti bakka sanatti bakka kennamutti deemanii fayyadamuudha malee fidanii dhufuun hin danda'amu. Kun haala kanaatiin erga qorromee xumurree booda of eeggannoo maalii gochuu qabnaa kan jedhu immoo asirraatu haa eegallu. Erga qorromnee mana kiristaanaa keenya keessaatuu baanee gara mana keenyaatti galuudhaa eegalleetu maalidha kan gochuu qabnu kan jedhu. Inni guddaan yeroo jalqabaa guyyaa jalqabaa kan kaasne hubannoo maalummaa dhiigaa foon gooftaa kana yoo qabaanne nuu gala baay'een isaa jechuudha. Kanaaf dhiigni foon fudhanne kun maalidha? Dhiigni foon fudhanne kun dhiiga waaqummaa foon waaqummaa wajjirraan tokkummaa'e lubbuu kan hin qabne kan Kiristoosidha. Qaama Kiristoosidha. Kiristoosiin ofitti fudhanne jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya akkuma dubbate nyaanni kun dhuguma abbootonni gammoojjii Siinaa keessatti nyaata samiirraati gad isaaniif bu'ee nyaatanii deebi'anis immoo ittiin du'an sana miti. Nyaata akkasii miti inni kun. Inni kun samiiwwan irraa kan bu'e akkasumas dhala namaa hundumaadhaaf jireenya kan kennu. Warreen sirriitti itti fayyadamaniidhaaf jireenya bara baraa. Warreen haala hin taaneen fayyadamaniidhaaf immoo murtii bara baraa kennuu kan danda'u nyaata jiraataa, nyaata bara baraati. Kanaafuu hubannoo kana yoo qabaanne of eeggannoowwan taasisnu baay'ooliinsaa akkasumatti nuti matuma keenya taasisuu ni dandeenya kan jenne kanaafidha. Kanaafuu kan fudhanne kun kabajamaa kan ta'e samiiwwan irraa kan bu'e jireenya bara baraa argamsuu kan danda'u akkasumas murtiis immoo argamsiisuu kan danda'udha. Lamaanuu gama lamaanuu kan jirudha jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya of eeggannoo kan laattu ittiin of eeggannee kallattii mootummaa waaqayyoo jireenya bara baraa argamsiisuun akka deemnuuf waan ta'eedhaaf namni qorrobe tokko erga qorrobee booda of eeggannoowwan kan ta'anii jiran kana taasisuu qaba. Kan jalqabaa baay'isee odeessuurraa of qusachuudha. Baay'isanii odeessuu. Oduu dhiisuun walumaa galatti baay'ee gaariidha guyyuma hundumaayyuu. Garuu yeroo qorrobanitti immoo waanuma odeeffamneef waanuma odeeffamurraayyuu of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Callisuu jechuudha wanta hundumaarratti. Kan biraan immoo baay'isanii nyaachuudhaa fi dhuguu. Namni baay'isee yoo nyaate baay'isee yoo dhuge nyaanni sun deebi'ee keessaatii bahuudhaaf ta'uu danda'a. Carraa akkasii argachuu danda'a jechaadha. Innaa keessaa deebi'ee bahechuun ilaalaa. Kan dursinee nyaata bara baraa kan ta'e kana dhiigaa foon gooftaa keenyaa kana sana qabatee bahuu danda'utti amma kanaatti taasisaa jechuudha. Kanaafuu baay'isanii nyaachuurraa akkasumas baay'isanii dhuguurraatii of qusachuu amma barbaachisu qofa nyaachuudhaan dhaabbachiisuu. Kan biraan immoo harkaa fi qaama dhiqachuu akkasumas uffata adda addaa miicuu ofii keenyaatu qeensa keenya qorachuu deeminee rifeensa kutachuu isaan kana hundumaarraatii of eeggachuu qabna. Inni kun fakkeenya mootummaa waaqayyooti. Namni qorrobee guyyaan kun guyyaatti qorrobni taanaan kan yaadannu waa'ee mootummaa waaqayyoodha. Mootummaa waaqayyootti isaan kun hundumtuu dadhabbiin isaa ta'u waan tokkos hin jiru. Hundumtuu hin jiru.
Kanaafuu kana kan taasisnus dursineetu qulqulloofneetu qulqulluu kan ta'e kan ofitti fudhannu malee xuroofnee osoo jirruu miti kan fudhannu. Kanaaf isaan kan raawwachuu irraati of eeggachuudha. Dabalataan keessa keenya kan galu dhiigni Kiristoos kun qaama keenya wajjirraan foon Kiristoos tokko waanta qabaatuudhaaf tokkummaa waanta ta'uudhaaf qaama keenya keessaa karaa gogaallee akka yeroo of miicinu maal jennu amma bahutti haala sanaattis carraa argachuu waanta danda'uudhaaf kana kanarraa of eeggachuudhaaf bishaaniin fayyadamuun dhiqachuun hin danda'amu jechuudha. Gaafa akka jennu garuu akka tasaa bishaan nutti buuteennaan qannoonaa barbaannaa jechuu miti. Osoo qorromnee galaa jirru bokkaan roobuu danda'a, bokkaan nu tuquu danda'a. Deebinee haalan beeknee dagannee manatti bishaan tuquu dandeenya. Kana kanaadhaaf gara lubaa deemnee qannoonaa barbaannaa jechuu miti kuni. Osoo beeknu akka hin raawwannedha mataa keenyaatu malee bishaanumti nun tuqiin jechuu miti. Kana haala kanaatiin haa hubannu. Wanta raawwannu hundumaa keessatti garuu bishaan kan barbaachisu akka hin taane dursinee sana beekuudhaan raawwachuu. Amma harkaan kan hojjennu kan jiru yoo ta'e erga hojjennee booda bishaan akka hin barbaachisnetti dursinee karoorsuudhaan hojjechuu jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin haa qabannu. Qannoonaadha. Qannoonaan kunis immoo amma kanaatti kan deemee amantii duukaa kan walitti buusu miti bishaanitti yoo buune. Kanas kallattiimaan haala kana akka hubannu barbaadeetuni. Kan itti aanu bakkeewwan wal falmiin jiru kan akka mana murtii, waajjira poolisii, bakka sirbaa, bakka bashannanaa, hoteelawwan adda addaa, bakkeewwan haasaan itti baay'atu, bashannan itti baay'atu isaan kana hundumaarraati of eeggachuu. Qaama keenya kabajuu jechuudha. Jireenya bara baraa kan ta'e Kiristoosiin of keessatti baannee bakkeewwan salphatoodhaaf fokkisoo akkasii dhaabbachuun hin danda'amu. Uffata ofirraa baasuunis hin danda'amu. Guyyaan kun guyyaa mushurrummaati. Bareedanii akkuma deemaniin akkuma sanaatiin amma galgalaatti haala sanaatiinidha kan turamu. Sa'aatii 24f guyyaa tokkoof jechuudha uffata ofirraa baasuun hin danda'amu. Karaa dheeraa deemuurraa of eeggachuu, walumaa galatti qaama fi dadhabina irraatii of eeguu jechuudha. Kun dadhabinni hin danda'amu fakkeenya mootummaa waaqayyoo waan ta'eedhaaf sanatti immoo dadhabbiin hin jiru mootummaa waaqayyootti. Dabalataan kan fudhanne Kiristoosiin waan ta'eedhaaf kabajamaa kan ta'e fudhanne qaama keenya keessa galchuudhaan karaa dheeraa deemuu wanta dadhabsiisaa hojjechuu dalaguu isaan kanarraati of eeggachuun barbaachisaadha. Kun sagadallee dabalate. Sagada mataasaa sagaduun jilbeenfachuun hin danda'amu. Kunis mootummaa waaqayyootti saganni hin jiru. Dadhabbinni akka hin jirre kan agarsiisu waan ta'eedhaaf kallattiimaan gaafa sagannus dafquu dandeenya. Kallattii sanaadhaan qaama kee keessaa dhangala'uu danda'a. Walumaa galatti nu keessaatti dhangala'aan bahu kan qabnetti haala sanaatiin beekuudha. Hancufallee tufuurraatii of qusachuu. Kanas qaama keenya keessaa hancufa baasnee darbachuu. Kana guyyaa kanatti hin danda'amu. Walumaa galatti guyyaan kun guyyaatti mushurrummaa jechuu dandeenya. Mana keenya keessa teenye hojiiwwan hafuuraa kanneen ta'an raawwachuu, kitaabilee hafuuraa dubbisuu, barumsoota hafuuraa dhaggeeffachuu, faarfannaawwan hafuuraa dhaggeeffachuu, faarfachuu isaan kun ni eeyyamamu. Hojiiwwan akkasii hojjechaa dabarsuun ni danda'ama gabaabaadhumatti. Kanatti dabalataan hubannoowwan dogongoraa ni jiru. Namoonni tokko kan sirna mana kiristaanaa hin jirre itti dabaluudhaan kana gochuun hin danda'amu kan jedhamu. Fakkeenyaaf maal jedhu namni qorrobee guyyaa sana nama dubbisuu hin qabu. Nagaa nama gaafachuu hin qabu. Maaliif akka ta'e hin beekamu. Qofaa deemuu hin qabu. Qofaas taa'uu hin qabu. Nyaataaf dhugaatii hambisuu hin qabu. Wanta jalqabe xumuruu qaba. Nama biraa waliin nyaachuu hin qabu. Qofaa nyaachuu qaba. Kana yeroo dubbatan ni dhaga'amannaa. Kun walumaa galatti dogongoradha. Sirna mana kiristaanaadhaan hin jiru. Kun barumsa mana kiristaanaas miti. Kanaaf namni qorrobe nama dubbisuu hin danda'a. Eeyyeen nama dubbisuu hin danda'a. Kiristoos nageenyadha. Nageenyi isaayyuu nageenya addunyaa
kan nagaan hin ulaatu nagaa kan addunyaa hin laannedha. Nageenya ofitti fudhanne nagaa nama dhowwachuun hin danda'amu. Kun nama dubbisuun waa tokko sirna waaqsaan kan dhorkame hin jiru nagaa gaafachuun ni danda'ama. Qofaa deemuudhaaf taa'uu qofaa yoo deeme diiyaabiloosiin qora. Akkamitti namoonni akkas jedhu. Waaqayyoon kiristoosiin fudhatee namni qurbaana qorrabu tokkos faayidaa hin argatu. Diiyaabiloosiin amma moottidha. Amma moottidha waan ta'eedhaaf. Unkaan diiyaabiloos nama qorrabaa turutu kiristaanota jirraa ni fagaata. Namni qorrabee qormaata akkasii qaba kanneen jedhan sirrii miti. Tarii kabajaaf ta'uu danda'a. Mushurroo tokkokiin mushurroo kan dhiiraa kan shamarranii qofaa kaa'uun hin danda'amu ture. Kun maal taati jedhamee osoo hin taane kabaja qofaafidha. Kabajaaf taanaan haa ta'u rakkoo hin qabu. Garuu kallattii biraadhaan hiikuudhaan namni akkasii qormaan itti baay'ata. Qofaa taa'uu qofaa deemuu hin danda'u kan jedhamu sirrii miti. Kun hubannoo sobaadha. Nyaataaf dhugaatii hambisuun qabachuudhaan nyaata jala tuulanii amman nyaata xumurutti dirqama akka nyaachisu akka dhugu taasisu. Kunis dongora guddaadha. Dongora guddaadha. Ittiiyyuu baay'ee nyaatiinidha kan jedhame. Baay'ee nyaachuun sirrii miti xiqqoo amma ga'u qofa nyaachuudhaan dhiisuudha. Innaa kun immoo hubannoo dongoraadha. Deebii amma ga'utti qormaata biraadhaaf qormaata baay'ee rakkisaa ta'eedhaaf nama saaxila kuni. Kanaafuu nyaata hambisuun qabu kan jedhamu dongoradha. Nama biraa waliin nyaachuun sirrii miti kan jedhamus dongoradha. Maaliifidha? Abbaa barbaadu jiraan kiristaanonni maaddii kiristaanummaadhaan eebbifamee kan nyaannu wajjirratti inni qorrobees inni hin qorrobinis wajjiraan nyaachuun rakkoo tokko hin qabaatu. Kanaafuu isaan kun sirna mana kiristaanaadha. Haala kanaatiin kanneen sirni mana kiristaanaa keenya nuuf kaa'e yoo eegne daballees immoo mataa keenyaatu kan fudhanne qaama Kiristoos waan ta'eedhaaf samiiwwan irraa bu'ee jireenya nuuf laachuudhaaf kan dhufe Kiristoosiin amma qabannee jirrutti kabajaan guyyaa kana sirriitti dabarsuun baay'eetti barbaachisaadha. Warreen gaa'elaan jiran yoo ta'e namoonni akkasii sireen isaanii ammas gaa'elaa qurbaanaa booda guyyaa lamaaf adda ta'uu qaba. Uffannaa halkan isaanii adda ta'uu qaba. Waliigala guyyaa 5 jechuudha. Fudhachuudhaan dura guyyaa 3 erga fudhatanii guyyaa 2 haala kanaatiin of eeguu qabu. Walumaa galatti egaa waa'ee qurbaanaa ilaalchisuudhaan keessumattuu hubannoo isaa caalaa of eeggannoo isaa irratti dubbachuudhaaf kan yaalle amma ammaatti kan dhaggeeffannedha kan ture. Kutaawwan arfanuu asuma yuutuubii keenya daandii jireenyaa irraa yeroo kamittuu waan argamaniidhaaf yeroo kamittuu dhaggeeffachuun waliif erguun sagaleetti jijjiiruudhaan waldaawwan adda addaatti erguun ni danda'ama. Inni guddaan tajaajiladha waan ta'eedhaaf asirratti ni argama kanumaan raawwanne irraa kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Ameen. Galanni Waaqayyoof.